tokko irraa ol ta'eeti yoo dhufee jedhee yoo amantii islaamaa keessatti argamee jedhe hayi aadaa amantii islaamaa dhuguma birri namaa kenna dhuguma makiinaa bakka hin jiraa miti ilaalcha akkasii qabaatanii nama laalanii dhufaaran kunii warri Dasomalsii jechuudha. Isinii galee warroonni tokkichummaa rabbitti amanee kolfee taphatee miira gammachuu itti dhagaamee jedhe isa dukkana kaleessa san yaadataatti gara ifa kana waa argatee fi miira gammachuu fi tokkichummaa rabbiitii fi waan argatee fi akkasitti gammachuu isaanii ibsatanii yoo duuneessi arras yoo duunees borus yoo duuneessi alhamdulillah jechaati jiraatan isaan jechuudha. Warroonni beekee dhufee jechuudha. Warroonni dhugaa beekee dhufe. Warroonni garaa fi warroonni distii dhufe ammoo nama laalanii dhufan. Kanaafuu an'amsa qaba. Warroota amma gara fuulduraatiif illee shaadaa hin qabadhaa. Warroonni jettanii yaaddaniittan jechuudha. Dhugaa beekaatii nama laaltanii hin dhufina. Dhugaa beekaatii amantii islaamaa keessatti wanti birri namaa kennamu takka illee hin jiruyyuu. Distii fi diennaan suuraan ofii deefuun kunis. Enna wanti la birri namaa kennamullee hin jiruyyuu. Hin jirtu wallahi. Akkaawuntiin illee wanti baay'oo jalaa illee barreeffamu wayiillee hin jiru. Amanaatii, liqimsaatii, tokkichummaa rabbii gabbarraa, nama hin gabbarruu jedhaati koottaa. Akkana. Firii distii jedha boo firii distii jedha namu bakka jirtanii bara kana. Distiin teenya deebuu qabdi. Eeydarsi itti gaafatama. Ustaas social media hundinuu firii distii jedha bara. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum salam warahmatullahi. Jirtu obbo? Alaikum assalam warahmatullahi. Angaruu ummata kanarraa ustaaza abdii kutadhe maqaa kiyya kabade caalaa distii bade garaa nyaatee kulliin banii aadam firii distii dha'edha. Akkamitti maqaa kiyya kabade maqaa kiyya kacabe kagaree shaadara na fageesse maqa balleessaa lafarratti fi miidiyaa irratti bakka hundatti geggeeffame maqaa kiyya dhiisee maqaa bade caalaa distiin badde akkamitti hawaasa kana kolfuu dandeessa angaruu nan boo'e wallahi na dhaga'ame maxaamitti yoomii as maqaa namaa caala maqaa badu distii habbaa shaniin bitaa distii dhisate firii maqaa haydarii kabadeedha habbaa shaniin bita distiin inni gurate shane jetti maqaan sidha maqaan shane irra barreeffame maqaa kiyya deebisaa an distiin deebisaa waadas ni gala. Nama bira bade sana maqaan dhabne beeytu in kute inni nu bade maal distii wajjin eessa fuunaree kan maqaa walleessa kute. Distii hin deebisa rakkoon qabu. Maqaa kee irratti dalaga. Maqaa quraana kanaan hin badu maqaan kan kee mataanis hin baddu maqaanis hin baddu. Hin bitta distii kan bade kana distii sana keessa nyaanni hin jiru alhamdulillah. Distiin badde distii guddoo moo jiddu galeetti. Shanii jetti jedhe distiin. Wallahi maqaan distiin tamaa baraati badee bara. Distiin shanii jedhama. Distiin bar tamaa baraati badee tamaa bar eddirii badee bara eddirii. Distiin hundi keessaa nyaannu distii namni maabaraan keessaa nyaatu ta namni shahaadaa qabateef hin qabanne hundi isaa bakka takka dhaqee nyaatu. Shahaadaa bade jedhi ka shahaadaa maal qabsiisaa namni maal nyaata distii lafarra bilcheeffata. Distii fudhattee badee barre. Distii salphaa miti kaasee qalbii atama akka qalbiitti ilaalaa maqaan kee na bareeddoti. Ka maqaa kan keetii wata ka maqaa wajjin barba. Distii gareen shahaadaa guutuun itti affeelee nyaatatti wajjin. No, mataarraa distii qabamoo maal qabenne? Osoo boo'ichaan dorgome akka addunyaa tokkoffaan baabeek. Wayyoo guyyoo gunodhu imimmaan jechuun ija isaa tana keessa imimmaan waan hidda imimmaanii muramu. Haayidariin Itoophiyaan qara boo'icummaan beekamti. Distii namni waan fedhe yoo ta'e amma distii hata irra akka ta'e hin hidhame muca'oo takka xiqqoo hin janajjanaa cabbaxuun hin jiru nama barbaadan gubbaa bu'uun hin jiru qama'uu fi akkasuma distii sana suuraa siin qabda amma suuraa isaatii miti amma distii man yoo arganii lafa isaa karaarraa yoo argan. Allah amma ol baasaa mi distii kunoo jirti. Ustaas shanee jedhaa distiin ol baasaa Haayidar. Jahiliyaa jedhu rakkoon qabu. Tasaanan salaataati bar. Bara ajaa'ibaati yoo. Bara namni jaartii fi distii nama jalaatu dhufe bar. Allah mushkila. Wayyo. Rabbi nu haatiis.
Distii baasu birri naja dur namni birri naja laabata jedha amma disti namuude matbaqa isan seenaa distiin akka jirtu laalladhaa deema. seenaan distii soquu deemaartamoo hin taa'artu. Seenaa ati seenaa dhiiftee bara distiin baddu keessa laalatteeti hin dagatamtu. A'uudhu billaahi mina shaytaan. An keessaa isin ergaa ustaan. Dhugumaanuu ilaala. Jechuun distii san keessa nama meeqatu nyaata nama 10 oltu nyaata distii san irra godhatan jechuudha. Amma nu akka salphaatti Gubbaan wangeela irra qaddasu jiranii. Wallahi sanuu shahaadaa akkana laal. Amma rakkoon wanni qulfii dagatee deeme shiroo keessatti dhiisnee deemne beektaa distii ma fuudhee koteeni qulfii dhiisnee deeme. Qulfii jirtu. Eeydar isinii qulluftanii qora. Qulfii xalahaa bira jirti. Talaa qaba qulfii. Nyaanni nu jiraachuun dhoolu kaa keessa yoon banaree distii walumaan gata malee. Iddoo ibidda qorqorrootti gubanni jirtii misa biyya teenya ulaa balbalata godhu ibidda sanaan yoo irraa mure malee. Inni mura karaa muruun qallaa irratti shiroo irratti xalahaan namni tokkollee nama nu beektaa qollofatee deemaa. Inni akka qulfiin xalahaa bira jiru hin beekne. Shurubbaadha moo maaltu shurubbaadha? Dokkee. Dokkee. Harca maal jedhani qincee. Qincee keessa jira. Gaabinoo godhata moo fasatti godhata haydaarii namtichi kun. Isaatu gara amantaa dhiyeenya dhufe namni gara amantaa dhufe kun qulqulluudha rabbi badii hundan dhiisaa fi kanaafuu isatti irra amanamaadha eetiin nyaata bilcheessa xalahaan nu shakkiiti. Isin amantanii bira dhiisan jechaadha. Nu baruma akkanuma amane yoonnaa seenee fuudhee ba'e seenaa bar. Ayi nama yeroo kana amanamu. Bara kanarra kanneen. Kaasee madis inni mul'atti maqaa rabbiitiin. Kaasee mu. Amma argamte dhiisi. Atummaan as ba'e man duraa dhiisi. Distii Oromoo bita. Akkas. Kana yeroo dhiqu yeroo itti gaafatama distiitii mire yeroo dhiqu kun yeroo galgala qulqullaa. Distiin hin gurguramti Itoophiyaa keessa dhiiroo. Kajaa gurguramti. Ajaa'iba. Oyyo. Yaa Rabbii kiyya maal na goote bara wangeelaatii bara distiin baddu keessa na fidde dur namaaf badee jedhani distii badee jedhu takkaan dhageenya yaa goofta. Kuno duraan distii yoo distii qabsiisan beektaa achumaan. Distii sana alguma keessan jala laalime dura osoo mana keessan barbaadin namarran keenyu. Waan inni qabdi distiin sana lokeeshina hin qabdi barbaada. Taphadhaadhina eegataa. Sandaafaa mul'isa jiifessiin. Okottee bakka hin jirtu. Sandaafaa mul'isa maali beekta amma distii san barbaada yoo asii kaanee. Wareegama addaati kun. Isii barbaada yoo dhaqnee deebine beenzilaa fi makiinaan kiraa walirratti uffifuu distii bira bita. Akkasii. Garuu distiin distii si qabeessa. Waan taphaame jirana. Wallahi waan taphaatii miti. Distiin takka saanum waanummaan xiqqoon takka mana keessaa miliquun si yala rakkisaadha. Maal nyaatta guyyaa sana mee? Akkami jirtame isin gareen shaadaa lafarraa torbaan kana ree? Distii. Hirmii baafachuu jirra gaddarra jirra. Xalaan waan olii distumaa hin bitu inni. Alla xalahaan nama hunda biloo fuudhee fixe aareetiin akkamitti. Alumaa nyaata malee olii mana distii mana hin fidu. Xalahaan akka malee miira keessa galee xalahaan ani garee biraa akkam jettee poolisa riippoortii gootaa distii mee? Distii yoo akkatti riippoortii. Wama ajaa'ibaadha. Ammas distiin fida beektaa. Distiin maqaa qabdi beektaa distiin hundi. Distiin tun shanay irra barreeffamte akkanatti. Badi yakka atuu yakkama distiin barbaadeetu atuu barbaadamta. Eeydar.
Kaampaanii maa akkas jedhee baase moo isintu akkas jedhee itti barreesse? Kaampaanii wallahi kaampaanii beekamaadha distiin biyya kanaa. Wow. Beekamaa. Ajaa'iba. Umar geemii irra jirra ka geemiiti kun ka gastiiti miti yaa bareedaa kiyya.